يا أفان أرمو ونن سدام مدو يونن دؤي دبريتك كان ياددو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نبي محمد نجيني سرتها جراتو ما يي أمة إرجموتتي أرمي مؤمنا يوكا إسلاما نبي محمد ما يي أنبياءاتي أقومسا هاتايو إسان كان أقومسو نمني باين أكبرتي فؤاتا تناف جتشا دبينتون أديس اتهاجمتي دوبا أرمي إسلاما نبي محمد ما يي أنبيوتتي ياد ربين متمانو هلا رحمة إسا نمر شوفته جتش أومتي مالف ياني إسلاما كن ربين علماء مجددوتا قبروتا إساتي إرقو هنوغو أكسما ياني كن ربين أمة أربا كان نبي محمد إسان الرا فيلي إرقسان نما براهن در caalchise jechuu miti wanni wal caalaniin gosaa miti sodaa rabbiiti. rabbiin gosaa fi umri'ii fi zamanaan adda nama hin baasu. hulaan rabbii hoggaa mara banaa namni gara isaa deemu marti seenuu dandaya. rabbiin ol ta'e karaa sadiin nama qajeelcha. tokkoffaa karaa yaada qalbii mu'minaa seensisuutiin waa isaan beeysisuu firaasa'a yookaa farrisu'u. lammaffaa karaa abju'uutiin yookaa manaamatiin waa nama beeysisuu akka manaaman waan as deemu argu'u. sadaffaa karaa waxyii yookaa dhaamsa karaa jibriilin ergee nama ergame san barsiisu'uuti. jibriil kitaaba yookaa waan biraa rabbirraa nama ergametti geessa. karaa sadeenirraa kan boodaa kun karaa rabbiin gabroota ifii waa barsiisurraa kan irra caalu. qur'aanni karaa kanaan nabirratti bu'e. karaan kun karaa ambiyoota waa barsiisuni kan nabi muhammad maayyii isaanii ta'e. ammoo karaan karaa ma'aan waa nama barsiisu'uu karaa istikhaara'aa fa'aan waa nama barsiisu'uu takkaa manaaman waa nama barsiisu'uu takkaa garsiisu'uu hin dhaabbanne numa deema. rabbiin warra toleef karaa wahiin beekaniin kana ni kenna. tokkoffaa nabi muhammad wanni nu odeesse an maayyii ambiyoota rabbiiti.
نبودا نبي براهن أفو جتشؤ دوبا تناف جتشا نمني إسلاما تقلين أكسما نممت برالين كان جتشا نبي كان deebisuu yookaa maaliif akkana je'ee gaafatuu dandayu hin jiru dubbiin nabii dhugaa tayuu beekanii akka nabiin waan rabbiin je'ee malee waan biraa hin jenne hubatanii jiranii nabi Muhammad jiruu isaanii keessatti kan akkaan namni amanu tayuu turan inni nama if guddisuu miti akkasuma guutummaan isaa dhugaa dubbatuun isaa waan namni shakkuu miti orma islaamaa dhiisii nama ibaa birattillee eenyummaa nabiiti fi dalagaan isaan hanga jiran dalaganii irraa raawwatan waan likkii hin qabne kan dalagaa isaanii hunda dhiisi takkittii keessatti namni itti dhiyaatu hin jirre wanni ormi addunyaa yaadu namni akka nabi Muhammad tanaan dura taariikha namaa keessatti hin argamne jechu'u tanaaf jecha yoo tanaan booda taariikhni nama akka isaa fiduu eegan malee waan tanaan dura irraa garaa muratanii hin fidu irratti walii galan haa tayuu warri aylii qajeeltuu qabu akka taariikhni nama akka nabi Muhammad hin finne ragaa heddu'uun muranii jiran maalif nabi Muhammad an maayyii ambiyootati je'ee jira kun waan dhuga'aa kan rabbiin isa beeysisee nabiin akkas je'uudhan waan biraa kan akka mootummaa faa hin barbaanne waanuma rabbiin je'een nutti hime mooyannaan nabi Muhammad diina isaa mooyate iftuulu'utti isa geessitee isa hin balleessine haala isaa gaariisan duraa hin fokkifne nabiin qaliila waa takka isa hin booreysini nabiin nama jabaa inni yaada waa horu'uu yaada iftuulu'uu hin qabu dalaga'aa fi jechi isaa ifaa dhuga'aa fi hikmaa nama garsiisu lammaffaa nabi Muhammad ambiyoota hunda keessaa isa qofa kan ergaa rabbii guutu'utti ummatatti geessee odoo inni jiruu diin isaa guutame maalif odoo nabi Muhammad gara aakhiraa hin dabrin rabbiin qur'aana buusee akka diin islaamaa guutame akka qananiin rabbii mu'minaaf
guutamte akka wanni buuse hundi tiifame addeesse. Gaafa nabiin du'e nageenyi isaanirratti haa jiraatu islaamni guutamee mangistiin islaamaa dhaabbattee qur'aanni katabamee guutuutti eeggame. kun hundinuu wanni nuu himu nabi Muhammad diin rabbii afaani fi dalagan le'een guute jechuu akkuma heerri diin islaamaa gadhaabbatuu nuu himu yookaa addeessu. ergaan rabbii nabi Muhammadii fi wanni isaan dalaganii guutan wanni ragaa nuu taatu akka mangistii islaamaa addunyaa irratti jaaruun waan dandayamu ta'e. duuba kanarratti deemnee namni tokko yoo nama maayii anbiya'aa ta'e baruu fedhe nama nabi Muhammad hin ta'in eessaa arga? namni heera guutuu dubbanne saniin dhufe nabi Muhammad malee eenyu taha? kitaabni waan waaqni anbiyoota irratti buuse hunda guute qur'aana malee kitaaba kam taya? sadaffaa wanni nabi Muhammad dalagee guute fi qur'aanni inni odoo jiruu katabee tiise akka nabi Muhammad maayii anbiyootaa ta'e dhugoomsun dirqama tayuu keessa shakkiin yookaa mamni hin jiru. dubbii tana keessaa mamni bakka hin qabu. afraffaa wanni rabbiin nabi Muhammad maayii anbiyootati je'ee nuu dubbate wanni dubbiin tun itti irkattu ragaan yookaa raggaasan isi'ii qur'aana. ammallee dalagaa guddoo hiriyaa hin qabne tan nabi Muhammad dalagee jiruu isaanii keessatti guute. ammallee diin islaamaa diin nama hundaa tayuu ammallee heera qur'aanaa kan haala hundatti zamana hunda bakka hundatti dalaga arra oolchun mijjaayu. diin islaamaa diin ummata tokkorratti umrii takkarratti takkaa tuuta humna guddoo qabdu takkarratti hin gabaabbanne kan wasana tokkorratti hin gabaabbanne kan addunyaa hunda wal gayu. islaamni diin nama hundaaf qixxummaa obbolummaa kabajaa nagaya qajeelloo kennu'uuf if qabe. kuni firii callaa diin rabbiiti. diin islaamaa gargaarsa rabbii kan zalaalami'ii kan gaafa taariikhni jalqabame namaaf kennee namaaf kenna'aa dhufe kan nabi Muhammad ergee qur'aana irratti buusu'uun kennaan rabbii tadiin
guutamte kun namni amma booda rabbirraa durooma jecha aamiti inumaa amma hulaan rabbii akkaan banamtee tan waan qajeelloo ta'e hunda akkaataa dalagaadhaa hunda namni keessatti argatu qajeelloo rabbii tan namni argatu mara qur'aanatu walitti qaba qur'aanni karaa wahyi'iitin rabbirraa bu'e ammoo akkaatan heera qur'aanaa dalaga arra itti oolchan nabi muhammadirraa namaaf beekamte qur'aana fi nabiin waa hundi guutamte kan wanni namarraa ir'ate takka hin jirre odoo nabiyyiin biraa nabi muhammad boodan dhufe wanni inni nabiyyummaa isaatin namaa fidu maali wanni inni ergaa rabbitti ida'u maali wanni qur'aanatti ida'u maali yoo wanni inni dhufuuf diin rabbii qur'aana tiisuu taate rabbiin qur'aana tiisee jira karaa rabbii qur'aanan guutamee jira yoo kan heera rabbii shari'aa isaa dhaabun nimijjaayaa mul'isu'uu kan dhufu taate san nabi muhammaduu mangistii heera rabbitti bultu yookaa dalaydu dhaabee mul'isee jira yoo nabiyyiin haaroyni sun kan karaa rabbii nama qajeelchu'uu dhufu taate sun qur'aana fi nabi muhammaduu gadhaabanii jabeessanii mee maali wanni inni dhufuuf ilmi namaa yeroo amma jiru tana nabii haarawatti hin haajamu wanni inni itti haajamu qur'aana rabbi biraa bu'e kanarraa bu'aa buufatu qajeelloo islaamaa qabatu qajeelloo guutamte tan islaama dura rabbi biraa buute hunda walitti qabatee islaamatti harka maratu shanaffaa rabbiin nabi muhammad maayyii ambiyootaa godhuu azalitti muree dabarse duuba akkuma muretti nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu maayyii ambiyootaa ta'e ambiyoota keessaa namni waan akka nabi muhammad dalagee dabarsee nama dhaalchise dalage hin jiru akkasuma namni nabi muhammad booda dhufee nabiyyummaa himatus waa takka waan nabi muhammaditti qindeeffamuun hin dalayne akkuma maratti rabbiin odoo wanni taariikhatti argame gugurdoon tun hin argamin dura waan argamu'uu taa'u hunda muree dabarse rabbiin odoo nabi muhammad hin dhufin
oduu isaa gaari'iin gabrootan isaa gammachiisee jira. Nabiyyi sifa akkanaa qabuutu dhufu'uu taa'a je'ee akka yaanni namaa bilchaatee lubbuun namaa ol fuudhamu'uu teessu isaan beeysisee jira. Duuba gaafa yaanni namaa bilchaatee ayliin namaa qur'aana fi waan nabi Muhammad dalageen waa hunda baranii guutamte eega nabi Muhammad dabre qur'aana fi nabiyyi biraa haarawatti hin haajaman. Qur'aana fi waan nabi Muhammad barsiisen akka nabi Muhammadii fi warri karaa isaa deeme dalagetti dalaganii qur'aana biraati fi ergaa birarraa duroomanii. Kun wanni nu garsiisu akka barmoota fi gosti namaa hundi ammallee wanni amantii ta'e hundi walitti dhiyaatuun mijjaayu. Ammallee akka wanni ilma namaa ta'e hundi diin tokkicha qabatanii bu'aa irraa argatuun mijjaayu. Kan diin guutuu addunyaadhaaf godhame san keessatti rabbiin waan isaan hin malle hundarraa qulqulleeffamu. Kan diin yookaa amantii san keessatti ilmi namaa waan rabbiin ta'ee fi waan ilmi namaa ta'e addaan beeku. Duuba ilmi namaa hundi beekomsa nabi Muhammad isaan barsiisen ammallee beekomsa qur'aanatiin nabiyyi haarawarraa duroomuun sadarkaa guddoo beekomsi qur'aanatii fi dalagaan guddoon nabi Muhammad dalage qabdu. Kun faayidaa beekomsi duraan qaban kan ilmi namaa gara rabbii isaa deemu irratti jaarame qabu nu garsiisa. Ammas dhugaan namni tokko beekomsaa fi yaada duraan qabu kan fayyaa qabu, kan naamusa qabu, kan heera beekomsa qur'aanni dhufeenitti ida'atee beekomsa lamaan walitti ida'ateen waaqa beekuu keessatti hin kufu. Ammallee lubbuu isaa heera waaqaa fudhachiisuu hin dadhabu. Taariikhni tarkaanfii ergaa rabbii nabi Muhammad ergamuudhan dhume akka ayliin waan nabi Muhammad dhufeenirratti irkattee dalayduuf. Ayliidhaa karaa banuudha wajji akka ayliin akka gaari'itti dalagaa isi'ii ooftuuf. Ayliin sababaa saniin waan rabbiin addunyaa tanarratti uume qorattee barti. Zamanni ambiyummaa dhumu'uun ayliin
yaada mul'isuuf namni waan hadiisa fi qur'aana keessatti hin argin keessatti ijtihaada godhuuf karaan isaaf baname. islaamni xabii'an isaa diin addunyaa hundaati. islaamni kan zamana maraan nama maraan haala maraan bakka maraan wajji deemuu dandayu. qur'aaninis heerri isaa kan zamana hundaaf bakka hundaaf haala hundaaf kaayame. qur'aanni nama hunda qajeelchuun waan maman qabne. ergaan nabi muhammadis tan addunyaa maraaf godhamte tan zamana hundaaf nama hundaaf godhamte. nabi muhammad kan nama biyya takkaa bilisoomsu'uuf ergamee miti. nabi muhammad nama taariikhni akka gaari'itti faarsu dhiira taariikhaa hunda keessaa nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu daaw'itii nama karaa rabbii deemuti kan dalagaa hunda isarratti laallatan. namni hundi waan baratuu barbaadu nabi muhammad keessatti ni argata. maaliif nabiin irra caalaa namni dalagaa gaarii irratti laallatuuti. irra caalaa namni haala collee naamusa ol aanaa sodaa rabbii irratti laallatee gara rabbii deemuti. akkasuma warri zamana adda addaa hundi waan hamilan kan duraa bade nabi muhammad keessatti nageenyi isarratti haa jiraatu ni argatan.